Congratulations beeziyee baga gammaddee baga waaqayyo si gargaare congratulations jenneerra. Beezin suuqii banattee jirti duraanii suuqii akkuma beekamu suuqii hawwiitu hojjechaa turte amma immoo suuqii dhuunfaa ishii banattee jirti jechuudha. Congratulations dhugaa rabbii baga gammaddee haadhoo baga waaqayyo si gargaare obboleettii koo dhugaa rabbii hedduun namatti tola. Namni lama mana namaa gaafa hojjette jettu waaqayyo moosillee si gargaara jechuudha. Shamaa akkam jirtu hordoftoota koo kabajamtoota koo nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyo siinlee baga nagaa taatan baga jiraatta siniin jecha nagaa hordoftoota koo warroon mana kanaaf haaraa taatan immoo subscribe gochuudhaan maamila keenya taa'e akkuma argaa jirtanii micayyoo beezaa namni wallaaltanii jirtanii beezaa jechuudha. Dura hawwii bira hojjechaa turte jechuudha. Mucayyoon tun hawwii bira hojjechaa turte. Dura mana madaamitti hojjechaa turte achi baatee immoo hawwii bira hojjettee birrii walitti guurrattee kunoo mucaa kana wajjin hin banattee jechuudha. Jaarsa ishii ta'uu natti fakkaatas jechuun laalu akkanatti banattee jechuudha. Kunoo banattee jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuudha fi namni kun gaafa abdii kutachuu baate inuma wayitti ba'a jechuudha. Isiniin galee inuma wayitti ba'a. Kunoo mucayyoon kunillee suuqii ishii banattee fataa jechaa jirti jechuudha. Duraan mana namaatu hojjetti. Mana namaa keessaa baatee immoo har'a kunoo waaqayyo ishii gargaaree kan ishii hojjetti fataa sanaa jettee jechuudha. Isinii galee dhugaa bakka hojjennaan ilmi namaa kamiyyuu hin jijjiirrama dhugaadha. Rabbi hin jijjiirramta bakka fiisillee jiraatte jechuudha. Kunoo mucayyoon illee jijjiirramtee jechuudha. Kun immoo mucaan hiriyaa ishiitti fakkaata. Kuna si'achi ilaalu. Kanaafuu ta'e obboleessa ta'e hiriyaa ta'e hin beekne egaa. Kanaaf dhugaa dubbachuu fi hedduu takka dasna jedhe ana baay'ee natti tole baay'ee dasna jedhe jechuudha. Maaliif namni gaafa dadhabee dafkitee jettee wayita godhatanii bareedudha jechuudha. Amma mucayyoon kunis asitti hiriyaa tokko qabattee fataa wajjin jettee hin hojjetatti jechuudha. Isin galee hojjetachuu hin dandeechi fataa jettee jechuudha. Hiriyaa ishii qabattee. Hiriyaa tokko qabattee jechuudha. Maaliif kophaa ofiitillee munni tokkichi kophaa hin aara jedhanii nama lama ta'atu waan baay'ee hojjechuu danda'an waan gaariis hojjechuu danda'anii. Kanaaf beeziyyee baga waaqayyo si gargaaree baga dadhabbii keetillee waaqayyo si gargaaree jabaadhu haadhoo koo haaluma kana itti fufii akkasuma ijoolleen Dubaay jirtan immoo wal jajjabeessaa walirraa bitadhaa walitti gurguradhaa warri suuqii qabdanis warri hin qabnes walitti gurguradhaa walirraa bibbitachaati isiniin jechuu bareedadha. Dhugaa dubbachuuf hedduu dasneedha. Ani bakka osoo Dubaay kana jiraadhe Dubaay kanatti suuqii banachuu fedhaashu. Ishi. Kanaaf waan hojjettan tokko irratti immoo abdii qabaachuu qabdanii waan hojjettan tokko yoo abdii godhatte galma ga'uu hin dandeecha. Karoora baafatte taanaan akkasuma immoo abdii godhatte taanaan galma numa geessaa jechuudha. Bakka waaqayyoon itti si geessin jedhaa dhokkoy. Dhugaa dubbachuuf ani odoon Dubaay tana jiraadhe mana madaamii keessan hojjedhu. Bayee tanaan suuqii wayii banadha yookiin immoo mana nyaataa waan akkasii namarraa kan adda ta'e hojjechuu yaa fakkeenyaaf amma suuqii Dubaay kana keessatti hin bazza'e malee baay'ee bazza'ee jira jechuudha. Garuu bakka kan nama suuqii uffataarraa adda ta'e fakkeenyaaf suuqii mana nyaataa fa'aa osoo banatan ta'eeti sirriitti argachuu danda'u bitteen isinii galee mana nyaataa namni kanneen osoo bananii baay'ee das nama jedha jechuudha. Akka biyya keenyatti illee matii waan hunduura kasa waan ta'eef isiniin jedha. Kanaafuu walumaa galatti obboleetti keenya beeziyyee baga waaqayyo si gargaare baga waaqayyoon kanaaf si gahee jabaadhu haadhoo kooyi. Namni yoo abdii godhatee karoora qabaatee abdii godhatee waan guddaatti bahuu danda'a. Waaqayyo waan gaariitti si haa baasu ammallee jabaadhu haadhoo kooyi. Isiniin jedhaa fakkeenya maaliif ijoolleen baree ijoolleen akkanaa tuniin hawwiin illee yeroo jalqabaateef hawwiin illee manuma madaamii hojjechaa turte akkuma nuyi deebitee kunoo ofii ishiitii dhuunfaa ishiitiin suuqii banattee hojjetachaa turte inda'uun kabeessanii ishii bira hojjechaa turte amma immoo ishiinis banatteerti hawwiinis kunoo amma abbaa manaa ishee wajjin heerumteeti madaa'imas deecheerti heerumte achumaan kun abbaa manaa ishee hojjefataa sanaa itti hojjetachaa jirti jechuudha. Baga waaqayyos illee si gargaaree jabaadhu haadhoo kooyi. Ilmi namaa gaafa tattaafate nama wayitti ba'a jechuudha. Fakkeenya ijoollee sanarraa fudhachuu dandeessanii dhugaa rabbi ani amma ofii isheetii banattee dheelee asaabee hin beeku. Ani jidduu keessa walirranis se'eeyyuu tureeyyuu barree wannoodha. Beeza fi
an hawwi inna baga waaqayyo si gargaaree beezi shaakoo dhugaa rabbi namni gaafa dalagate namni gaafa hojjete inuma jijjiirrama maaliif fakkeenya shuma dubartootaaf taate ijoolleen tunniin jechuudha anaafis hin taate siifis hin taate maaliif walirraa fakkeenya fudhachaa deemna waloo jajjabeessine akka kanatti wal jajjabeessine waan guddaatti bu'uu dandeenya jechuudha isinii galee kanaaf hanga danda'ametti wal cabsuurraa walii yaadati wal gargaaraa waaqayyo isin haa gargaaru akkanatti wal jajjabeessaa wal cinaa jedhaa dhugaa rabbi osoo walitti gurmaaniitu ijoolleen baa'atee walitti gurmaantee walii suuqii jajjabaa barachuu danda'u walitti galmanii jechuudha innaa akkas isin jedha hordoftoota kiyya dhugaa waan baay'ee dasna jedheefanii obboleettii keenya baga itti gahee baga gammaddee jechuun dhufe beezadhaan jechuudha yaa beezaa tuktukiidha wal jala jirra kanaaf isin jedha hordoftoota kiyyaa waaqayyo isinillee haa gargaaru ijoolleen keessattuu Dubaay jirta firiidamii qabdu waan ta'eef fataa zanaa jedhaati baatii isinillee akkatti hojjedhaa bochi mana madaamii taa'u malabbaa samaa madoon guute Dubaay kana achumaa qabadhaatiin fataa jedhaa dhugaa rabbi mayyataa abbaatu hanga yoomta addunyaarra jiraatanii miti bahaati maammadoo qabadhaati wajjin hojjetadhaa rabbi jireenya keessan akkasitti malee jireenya kophaa hin dabaltu addunyaan kophaatu hin dabaltu addunyaa mana wajjin xaaratan turra bareedadha waaqayyotti isin haa gahuu isinillee yaa namni gaafa lama ta'e waan baay'ee hojjechuu danda'a yaada wal jijjiiruu danda'a karoora babbaafatanii waan hojjeta isa irratti karooran hojjechuudha waliigaltee hin jiraachuudha taanaan hinuma guddatta jechuudha wanni hin guddanne hin jiru kanaaf obboleettii keenya waaqayyoon si haa gargaaru baga gammaddee irra deebi'uudhaanii baga gammaddee jabaadhaa haadha isin jechuun jaaladhaa isinillee jabaadhaa hordoftoota koo warra akka kana ijoolleen Dubaay jirtanii banadhaati waan tokko banadhaati hojjedhaa isinillee jedha biyya biizinasii itti hojjetattee argattu jechuudha na akkas isin jedha akkasuma warri mana kana haaraa taata sabskraabii gochuudhaan maamila keenya ta'a warra artist galtuu malfaadhaa waaqayyo isin haa eebbisu isin jedha nagaa ta'a fayyaa ta'a hanga viidiyoo biraatti walitti deemnutti viidiyoo kanaan turtii gaarii isin jedha waaqayyo si faana ta'u hunduma keessaniyyuu akkasuma beeziyeedhaan illee bagattii si gahee koongiraajuleeshin jedhaanii beezaa hin beektu dhiti yaada garumtoota namni miidiyaa irratti wallaalee hin jiru beezaa jechuudha akkasuma hawwiis namni wallaalta hin jirtanii akkas isin jedha hordoftoota kiyyaa